Akkam jirtaan gaartaan obboleessa keenya naati. Nageenya fi araari waaqayyo si faana haa jiraatu. Egaa ani gara keessatiin kanas si dubbisuu dhufee fi wanti ani dubbachuu barbaadu. Wantoota ati dubbattu waan wal qabatuufi. Wantoota san jechuudha. Wantoonni ati dubbattu wanta ani dubbachuu hedduu kanaan wanta wal qabatuufi. Innis wantoota yaada baay'een kaasuu barbaade iyyuu garuu muraasa yoon dubba'ee hin gaajeetanani wanti ani dubbachuu barbaadu tajaajiltoota mana amantaa hunduma isaanii warroota dhiiraa fi warroota shamarran biyya alaa wal qabatee lammaffaan immoo yiti tajaajiltoota amantii abbootii keenya warroota gaabbii namaaf laatan kanarratti wanti gaaffii natti ta'ee hin jira wanti yeroo hunda na gaddisiisu ta'e hin jira. Inni kuni namni tokko yoo wangeela waaqayyoo lallabu ofii isaatii osoo hin baratiniin miti waan gadi bu'ee beekeef waan gadi bu'ee barateef waan sirriitti beekeef wanti waaqayyoo hundi wanni beekamu miti garuu nama kaawwan irra waan sirriitti beekeef namni wanti kun nama hin barsiisa. Obboleessi kiyya narraa barata obboleettiin kiyya narraa baratti waan jedhuuf YouTube irratti miidiyaawwan irratti ba'ee lallabaatu jira hundumti keessanuu si qofaaf miti hundumaayyuu warroota tajaajiltoota amantiitiif jechaatu jira. Innaa wanta isin achi miidiyaa irratti baatanii nuuf lallabdan warroonni baratanii jiru yaada gaariis ta'e kuwwan immoo yaada dhuunfaa isaaniiti yaada gaarii jedhanii kan uummata barsiisaa jiran kuwwan immoo yaada waaqayyoo lafa kaa'e qulqulluu gooftaan keenya wanta inni nuuf jedhee akka nuti irraa barannuuf kan lafa nuu kaa'e nuuf lallaban. Kana keessatti garuu warroonni yaada isaanii yookaan xiqqimii isaaniitiif uummata hojjechaa jiran ijoolleen akka karaa seeraa qabatanii hin deemne miidiyaawwan tokko haala adda ta'eetiin ijoollee attaalalaatu warroonni jiran hedduutu jira. Fakkeenyaaf warroota amantii keessa warroota tajaajilaatu jiran faaruu baasan. Faaruu isaan baasan keessaa shamarran biyya kanaatitti samooni kaasteetu jirta yuutuubii kee tokko irratti argeetu jira viidiyoo kee tokko irratti jechuudha. Shamarran biyya alaa jiraniin qarshii haganaa baasaa faaruu sinii maxxansina jedhanii attaalalaatu jiranii jetteetu turte. Kanarratti mooyiti sijjammer ijoolleen warroonni tajaajiltoota amantii warri biyya keessa jiran suni hagam waaqayyoo jaalatan hagam waaqayyoo sodaatan hagam waaqayyoo kabajan. Isaan ofii isaaniitii kabaja hagam qaban hagam barumsa qaban wanti waaqayyoo hunduyyuu wanna qulqulluu ta'edha. Wanti waaqayyoo martuu faaruunis ta'e kadhannaanis ta'e wanti hunduyyuu waan qulqullaa'eetu jirudha. Garuu isaan shamarran asii maal keessa akka jirtu osoo hin beekin intalli asii tun kaleessa maalirra turte har'uu maalirra jirti yaadni ishii maalidha dhuguma intala tawaahidooti dhuguma waaqayyoo jaalatti dhuguma waaqayyoo faarfachuu barbaaddi moo maqaa ishii guddisuufi moo maqaan ishii akka addunyaan beekuuf kana hojjetti jedhanii maaliif hin xiinxallisan ofii keessatti. Ganaa ijoollee asitti maal akka hojjechaa hin jirre azaabota waliin kan jiraatan azaabota waliin kan soorataa jiran qarshii ishiitiif jedhanii xiqqimii isaaniitiif jedhanii ijoollee waan hin taane cubbuu adda addaa keessa warroonni seensisaatu jiran hundumti keessanuu ijoolleen tawaahidoo yookaan ijoolleen tajaajiltoota waaqayyoo hundumti keessanuu yaadni keessan garaagara tokko miidiyaa tokko irratti ganama wanti isin deemaa jirtan kun sirrii miti shamarran biyya alaa ta'aniitu akkamitti maxxansan akkamitti faaruu maxxansan kan jedhu kun sirrii miti kan jedhu miidiyaa tokko yoo dhageenya galgala mooyiti tokko miidiyaa irratti ba'ee kun sirriidha isiniif maxxansaa warroonni faaruu baasuu barbaadan koottaa kan jedhu dhageenya kan kamii qabanna ishee nuti kan beeknu warri waa'ee waaqayyoo lallabu warri wangeela waaqayyoo lallabu wanna sirrii ta'e wangeelli waaqayyoo sirriidha waan ta'eef hunduyyuu silaa beekadha jennee kan hundaatu dhagaatu jira garuu wallaallee irra kan kamiiti dhugaan jennee fudhachuu wallaalleetu jirra kan kamiiti dhugaan kan faaruu keessiifa maxxansaa biyya achii taa'e sagalee keenyaa ergi kan jedhu dhageenya moo kun sirrii miti karaa kanaanii miti kan jedhu dhageenya. Yoo rabbi sodaatan ofii keessanii dhaabbadhaa of ilaala ofii keessanii dhaabbatanii ofaa ilaalan namoonni yaada akkanaa qaban namoonni shamarran cubbuu keessa seensisaatu jirtan shamarranis yoo ta'an biyya alaa teessee azaabota keessa teessee wanta adda addaa odoo hojjettu wanta adda addaa odoo soorattu odoo gaabbiseeni odoo waaqayyoo keetitti hin araaramin maqaan kee olaa ka'u jecha maqaa keetiif jettee biyya kana teessee azaabota wajjin odoo teessee odoo soorattu sagaleen kiyya nahaa maxxanfamu addunyaa irratti faaruun baasuun barbaada kan jettee kana yaaddu yoo ta'e maqaa waaqayyootiin waaqayyoon dhiifama siif haa godhu hin galta galii waaqayyoo keetitti araarame galii gaabbiseeni galii abbaa gaabbii keetii dubbisi tajaajila waaqayyoo wanta hundaa hin barbaadda gaafa san wanna barbaaddu hundaayyuu waaqayyoo siif hojjeta garuu kaleessa warri ishii maal hojjechaa turan kaleessa warri ishii eegaa amantii kanatti amananii mucayyoon tuni haga biyya alaa uftu maaliif faaruu san baasuu diddee kaleessa yookaan warri ishii waaqa tolfamaatti amanan waaqa tolfamaatti waan amananiif gara waaqa qulqulluu kana waan hin beekneef biyya alaa erga uftee miidiyaawwan hordoftee kitaabawwan dubbistee amantiin kun akka qulqulluu taate yaadde baratte tole amma kan kaleessa irra jirtu waaqa tolfamaa sanitti amanteeti ta'a warri ishiitis waaqa tolfamaa san keessa jiran ta'a akkamitti kan kaleessa san keessa osoo hin ba'in har'a waan baratteef har'a waa'ee waaqayyoo waan beekteef odoo gaabbisiin odoo wanta tokko hin godhin akkamitti qilleensarra maqaan keenyaa haa oolu jettee asii warroota achiitiifis ofiifuyyuu hin yaaddu
shamarran biyya alaa abbaa feetanillee ta'a dhugaa waaqati. Isinumtuu yaadame isinumtuu hagam yaada barmaqaan keenya wanna gaariidhaan kan turu yoo nuti gaarii hojjenne wanna badaa si hojjenne badumaan bada wanna gaarii si hojjenne gaariidhaan bada maqaa keenya mooyitii namni ol nun kaasin kan nu kaasu maqaa keenya waan gaarii hojjenne waaqayyo qofa namni waan badaanillee si galateeffata waan badaanillee si jaalata garuu kan si jaalatu waan gaariidhaan waaqayyo tokkicha eega wanta waaqayyo qulqulluu waaqayyo kiyya nan galateeffadha waaqayyo kiyya na faarfadha waaqayyo kiyyaaf nan sagada eega jette azaabota kana keessa gali waaqayyo nagaa si haa galchu galiiti biyya keetitti waaqayyotti araaramtee faaruu jettus baafachuu hin dandeessa. Mana amantaa keessattis tajaajiluu hin dandeessa. Garuu biyya ormaa teessee amantiin kee maal akka ta'e kan hin beekamne. Hagam sagadda, hagam soomta, hagam waaqayyo jaalatta, hagam kabaja. Hagam sa'aatii isaa eegee sa'aatii sooma keetii sa'aatii kadhannaa keetii hagam eegee sagadaa jirta. Hundi keenya waa'ee biyya ormaa hin beekna. Waa'ee azaabota waliin jireenya keenya hin beekna. Garuu kana gochuu hin qabnu. Wanni hunduu seera qaba. Kan waaqayyo wanni martuu kan qulqullaa'edha. Kanaafuu biyya kana keessa galee azaabota kana keessa galee wanna barbaanne wanna garaan keenya fi isan gochuu qabna. Malee cubbuu keenya kan kaleessa irraa odoo hin dhiqamin har'as odoo cubbuu hojjechaa jiru kaleessas odoo cubbuu hojjechaa jiru gara fuulduraattis odoo cubbuutti akka deemnu osoo beeknu faaruun biyya ormaa teenyee biyya irratti sagaleen keenya nuu maxxanfamu kun faaruu akkamitti ta'a. Isinumtuu sammuun keessan maal isin yaada dhiiras ta'ee shamarranis hagam isin yaada warri biyya keessa jirtanii tajaajila waaqayyoof tajaajilaa jirtan ijoollee warri akkana go'aa jirtan hagam sammuun keessan isin yaada hagam waa'ee waaqayyoo hordofaa jirtan hagam waa'ee waaqayyoo waa'ee gooftaa keenya hagam qabatanii jirtan mee nutti himaa. Osoo waan gaarii waaqayyoo eega baratanii shamarran asitti hojiin isaanii maal akka ta'e kan hin beekne akkamitti biyya kee bakka jirutti sagalee kanaa erge yookaan qarshii hagana gaafatte siifan maxxansa addunyaarra si oolcha faaruu kee kan jettu hagam waaqa sodaatta hagam waaqa kabaja. Ishii afi yaaddu mucaan tun haa galtu biyya ormaatti haa galtu galiitii hin qabda yoo jettee gorsite maal isinii qaba yoo jettanii gorsitan hundi keessanuu. Shamarran faaruu naa baasa birii hagana isinitti ergaa faaruu biyya qilleensa irra naa oolcha isiniin jettu kana akka obboleettii keessaniitti hin gorsitanii akkanaa miti wanti kun sitti haafu biyya ormaatti jirta azaabota wajjin jirta wanta waaqayyoon hin baarakamne soorachaatu jirta sooranni kee adda hojiin keetis maal akka ta'e hin beeknu kanaaf wanta akkanaa waaqayyotu nun ajaju nullee wanna akkanaa gochuu hin qabnu kanaafuu yoo galte wal arguu dandeenya yoo galte wanta ati yaadde hundaayyuu nullee si gargaaree si hojjechuu dandeenya jettanii obboleettii teessa yoo gorsitan maal isinii qaba. Warroonni tajaajila waaqayyoo hundi keessanuu ijoolleen tawaahidoo warri biyya keessa jirtan warri dhiiratis ta'ee warri shamarraniitis hundi keessanuu humna qabdanii yoo wal gorsitanii dukkana keessa wal baastan maal isinii qaba haga ijoollee warri biyya keessatti illee haga ijoollee danquu deemtan warri biyya keessatti waan hin taane fuuldura qabdanii waan hin taane dubbattanii haga ijoollee danqitan haga ijoollee cinqina haga ijoollee sammuus isaanii ibsistan odoo akkana jettanii gorsitanii hagam tokko isinillee tsirqii argattan inni saddaqamtan ture. Taa'ee mooyyetiin ishii shamarran kaleessa biyya keessan keessatti warri keessan barumsa hin arganne osoo hin argatin jirantu jira yookaan immoo waaqa tolfamaa amananuu isinis waaqa tolfamaa sana wajjin amantanuu biyya alaa biraa deemtan biyya alaa kana erga deemtanii hin baratan miidiyaawwan adda addaa hin hordoftan waa'ee waaqayyo waa'ee qulqulluu gooftaa keenyaa waa'ee wangeela isaa dhageessanii hin baratan yaaddanii fi beektanii warra keessassanii yaa obboleessa koo dhaqiitiin agarsiisi warri kiyya waan akkanaa keessa jira hawaasni kiyya waan akkanaa keessa jira hojiin isaanii waan akkanaati jettanii warri dubbatan hin jirtanii mee hagami shamarran biyya alaa keessa jirtan. Hagan ganaa ani kaleessa barumsa arganne ani kaleessa cubbamtuun ture har'a garuu wangeela keessan argee har'a garuu wangeela waaqayyoo baradhee jira faaruu naa baasi haga itti warra achiitillee ofii keessatti cinqamte warra achiitillee haga cinqitu yaa obboleessa koo akka ittiin agarsiisi hawaasni naannoo kiyya akkana warri kiyya hojii akkanaa keessa jira waaqa tolfamaadha. Waaqa tolfamaaf sagadaatu jiran akka agarsiisitti warra keessaniif yoo yaaddee dubbatte maal sii qaba. Haga YouTube irratti ofii kiyyaa baradhe hagam beektaati. Odoo beekte kana dubbattu ture. Odoo beekte kana hin dubbattu odoo beekte osoo hin qulqullaa'in osoo waaqayyo kiyyatti hin araaramin faaruun kiyya naa maxxanfamu qilleessa irra naa oolette hin dubbattu silaa wanta hin beekneef waa'ee wangeela waaqayyoo waa'ee qulqulluu waaqayyoo wanta hin beekneef ati har'a faaruu naa baasi naa maxxansi jetta. Kana jechuun dura warra kee cinqii keessa jiran hafuura hamaan qabaman san keessa warra kee baasuu yaadi yaa obboleetti koo asis gaafa saniin qabda warri kee haa ba'an achi keessa haa ba'an cinqii keessa jira san keessa haati kee abbaan kee achi keessa baasuu yaadi ati ganaa wangeela nama tokko faaruu nama tokko dhageessee raawwattee asitti warra achi biyya ormaa teessee azaabota wajjin teessee soorata azaabotaa odoo soorachaatu jirtu warra achi hin dhiphisi faaruu kiyya naa baasi birrii hagana siif hin kenna maalis sii godha jettee hin dhiphisi yoo barbaadde yoo gargaaruu barbaadde warra keessan hafuura hamaa san keessa baasuuf gorsi barsiisan ati asitti jalaa dhageessu kana kadhadhu deemi hawaasa kiyya naa barsiisi. Hawaasni kiyya rakkoo akkanaa keessa jira jedhiitii barsiisa kee kana kadhadhu malee kan ati kadhattu ganzabaan attaallalte qarshii keetiin attaallalte fi miti. Waan gootu yoo dhabde kitaaba bichisiistee fi kitaaba kana dhaqaa naa keessa warri kiyya naaf haa dubbisu wangeela waaqayyoo kana naaf haa dubbisu jettee kana maa yaane sammuun kee maas ijaan kaleessas odoo cubbuu hojjettu
har'as gana cubbuu odoo hojjechaa turte gara fuulduraatis cubbuutti deemaa osoo jirtu. Wanni martuu seera qaba. Wanni martuu kabaja qaba. Wanni waaqayyo immoo kabajaa olii qaba. Wanni waaqayyo hundi qulqulluudha. Kan akka nuyi kanaaf miti kan ta'u. Kan akka nuyi kanaaf miti. Kanarraa afaan keenya waan 90 haasaa. Jechi keenya waan 90 dubbanna. Hojiin keenya guyyaatti waan 90. Har'a ganama gaarii haasofni galgala badaa haasofna. Jarana wannan taane irraa of adeegnu. Ofii keenya maaliif of salphisna? Ofii keenya maaliif bakka salphinaa of dhaabna? Maaliif warra keenya sariif iyyaallu? Har'aan birii alaa eegan dhufe haati kiyya sun kaleessa illee hojiin taane keessatti har'a illee hojiin taane keessatti. Ani garuu asitti faaruun baasa jedhee kanaan takka kaaniif kaan dubbisa. Birri kiyya kaaniif kanatti tan fixa. Maaliif waan ta'eef eegan haadha kiyya nahee eegan waaqayyotti araaramuu barbaade. Ofii kiyyaafis araara naa ta'a. Maaliif warri kiyya akka waaqayyotti araarama warra kiyya maafan gorfani? Maafan barsiisa kana karaa deemu warra kiyya naa barsiisi maafan hin jenneen. Maaliif kana nu jalaa dhokse? Maaliif yaa maatii waaqayyo? Maaliif yaa obboleeyyan koo? Maaliif? Inni biraa mooyyiti abbootii keenya warroota gaabbii uummataaf laatatu jiran. Yuutuubii wayii irratti dubbatteetu jirta. Sanbeetu mucayyoo wayii takka abbaa gaabbii ishee ollaaniidhaan abbaa gaabbii ishee osoo hin ta'in abbaa gaabbii biraa jechuudha. Bilbilaan dubbistee yoo na bira geesse abbaa warraa ishii mooyitii yoon galu abbaa gaabbii bira kana bira dhaquun qaba jennaan wal dhaban. Viidiyoo tokko irratti arginu natti fakkaate wal dhaban. Wal dhabnaanis immoo gara keessan dhufte akka fala gootaniif. Mucayyoo tun abbaa gaabbii san bira dhaquudhaafi maal jettee dhaqqi? Nana qayyitee abbaa warraa ishiitti himuu fi abbaa warraa ishii mooyitii maal barbaada dhaqxaa haaja biraa irraa qabdaa jedheen. Innaan mucayyoo tun jidduu lamaan rakkatte abbaan gaabbii ishii na bira dhuftu malee abbaa gaabbii keetitti isin dabarsu jedheen. Innaa ani abbaan gaabbii mucayyoo sanii na bira koottutii anatu abbaa gaabbii keetitti si dabarsaa kan jedheessuuni dhuguma amantii qabaa. Mee jarame gadi dhaabbannee haa yaadnu yaada. Dhuguma amantii qabaa. Abbaan gaabbii kun dhuguma waaqa hordofaa jira. Tole mucayyoon tun yoo isa bira dhaqxe maal gochuu hedan? Namoonni akkanatti nyaatamaatu jira hedduutu jira. Garuu mee ofuma keessanii uummata barsiisuun dura mee ofuma keessanii dhaabbadhaa laala xiinxalaa. Waan biyyi keenya itti deemaa jiru, waan abboonni keenya hojjechaa jira, waan obboleeyyan keenya hojjechaa jiran. Hunduuyyuu bar waaqa sodaata jechuun nama dhiba jiran. Parsantii 100 keessaa parsantii 10 qofa kan waaqayyoof bitanii karaa waaqayyoo qopheesseef irra kan deematu jiru. Hagam tokko waaqayyo abdatan. Waaqayyo bar wanna hundaayyuu kan nuu kenne gatii maleedha. Ija keenya kan nuu kenne, miira keenya kan nuu kenne. Qaama keenya guutee kan nuu kenne waaqayyoon gatii nuu gaafanne bar. Gatii nuu gaafanne nuti garuu qarshiidha sammuu keenya attaalalaa jirra. Nuti garuu yaada keenya onnee keenya kan gurguraa jirru ganzabaan. Ganzabni xalaata namaati. Ganzabni diina namaati. Waan mafeedhaan fidaa. Ganzabni diina namaati. Ganzabni immoo ijoollee tawaahidooti hin ta'u. Ijoollee kiristaanatiif ganzabni hin ta'u. Ganzabni diina. Kanaafuu warri qarshii namaa laaltanii qarshii namaatiin bitamaatu jirtan. Wanni sammuun keessan ganzabaan attaalalame. Warroonni sammuun keessan ganzabaan attaalalamiitu jiru. Ganzabni diina namaati nama addaan fageessa. Kan jaalatan isin absiisa. Waaqayyo irraa gargar isin baasa. Abbootiin keenya illee yoo jiraatan. Waaqa isin uume sodaadha. Waaqayyoof eega bitamtanii namni kamiyyuu akka waaqayyoof bitamu yaada malee. Nama danquuf hin deemina. Nama karaan taane qabsiisuuf hin deemina. Yaa abboota koo kabajamtoota hafuurri waaqayyo warri isin irra bule. Nuti ijoollee keessan akka kabajamnu nu taasisa. Akka isinis kabajnee ofii keenya illee of kabajnu nu taasisa. Akka waaqayyos jaalannu, akka jaalati waaqayyo nurra bulu, akka jaalati waaqayyo onnee keenya keessa seenu nu taasisa. Karaan taane nu gorsitanii garan taane nu seensisna. Xaaxa keessa nu seensisna. Wannan taane keessa nu gatina. Ofii keessan dura waaqayyo maal akka ta'e eega bartanii gara ganzabaa maaltu isin fide? Waaqayyo bar wannan gatii malee isin kenna gatii malee kennaa jedha. Namni tokko baraadha kan gaabbiseenu abbaa gaabbisanii fi miti kasseenu abbaa gaabbisanitti araaramuu fi miti waaqayyo isaatitti araaramuu fi waaqayyo isaatiif sagaduu fi waaqayyo isaa jaalachuu fi malee abbaa gaabbisanii fi miti kan inni waaqayyotti araaramu waaqayyoof araaramna hundi keenya. Innaa maaloo warri waaqa sodaattan warri karaa waaqayyoo irra deemtan warra karaa waaqayyoo irra deemtan karaa waaqayyo isin tolchira warri deemaa turtan warri wangeela waaqayyoo lallabaatu jirtan. Hadaraa waaqa isin uume karaa sirrii qabadhaa deema. Abbootiin keenyas warri ganzabaan bitamtaniitoo ganzabni sammuu keessan isin yakkaatu jiru. Ganzabni yaada keessan isin harkaa facaasatu jiru. Ganzabni homaa isin godhu jiran badiidha ganzabni. Ilmi namaa garuu bu'aa guddaa isin qaba. Ilmi namaa hin danqina. Ilmi namaa akka sammuu isaa of attaallalu hin taasisina. Innaa waan gaarii yoo isin tumtan illee isinirraa waan gaarii baran. Karaa sirrii yoo nuti agarsiistan illee karaa sirrii baran. Kanaan taanii nuti agarsiistan garuu ofii keenyaaf isin banna. Maatii keenyas isin balleessina. Isinis hin baddan. Karaa sirrii nuti agarsiisa. Sanbee sun irraa immoo galata guddaan qabu. Keessattuu
yeroo tokko yuutuubii hangaa lubboota irratti gaafii gaafatamteetu turte. Gaafii ati gaafatamte illee akkamitti gara akka amantaa kanaa akkam dhufuu dandeesse yookaan immoo amantaa kana akkamitti tajaajiluu dandeesse kan jedhudha. Innaa ati gaafii kee kanaaf gaafii gaafatameef immoo itti akka haati kee utubaa sii taatee akka amantii keetitti cimtu si taasiste. Akka amantii keetitti cimtu, akka amantii keetitti seeraan hordoftu si taasistee turte. Dhugaa baay'ee tokkoon gammade. Rabbi haadhota akkanaa nuuf haa baay'isu. Biyya nani jiru keessatti miti haati amantii isheetitti cimtee ilmoo ishee amantii isheetitti cimsuu miti. Haadhumtuyyuu amantiin ishee maal akka ta'e kan hin beekne hedduutu jira hawaasa biyya kootii keessa, hawaasa naannoo keessa. Ilmoon ishee mana amantaa deema jettu maal goota mana amantaa deemta jettee ilmoo ishee kan mana amantaa irraa hambistu haadhota hedduutu jira. Dhugaa haadha kee harmee kee Waaqayyoon bara baraan siif haa jiraachisu. Waaqayyoon bara baraan mana isaanii keessatti akka tajaajilan haa taasisu. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Waaqayyoon haadhota akkanaa nuuf haa baay'isu. Haadhota akkanaa nuuf haa baay'isu. Haadhota laphee isaanii laphee qulqulluu qaban amantii isaaniitiif warroota jabaatan amantii isaaniitti jabaatanii ijoolleen isaanii akka amantii isaan ciman haadhota nama taasisan Waaqayyoon nuuf haa baay'isu. Haadha kee Waaqayyoon dachaa jiraachisu Rabbi. Annaa biyya koo keessatti wanti akkanaa hin jiru. Haadhonni mana amantaa hin beekanii. Ijoollee mana amantaa hin deemnaa jedhan maal gochuu deemtanii? Daa'imman deemnoo jedhan daa'imman isin daa'imman maal gochuu deemtanii? Maal hojii deemtanii? Kinoo akkam cunqursaa akkanaatitu jira. Haala cunqursaa akkanaa kana keessa osoo jirru cunqursaa kana keessa odoo jirru har'a biyya alaa ufnee yaada akkanaa keessaa baanii wangeela Waaqayyoo barannee odoo warra keenya cinqaasan keessa osoo hin baasin ofii keenyaafillee kaleessa keessa ture waan taane keessa har'allee kan ufne garuu azaabota wajjin hin baranne malee hin qulqulloofne nuti hin dhageenye malee hin qulqulloofne kan qulqulleefnu garuu cubbuu laphee keenya keessa jiru cubbuu kaleessa hojjenne qoshaashaan laphee keenya keessa jiru san keessa yoo ganne qulqulloofne of hin jenna baranneen gurra keenya dhageenya inni bu'aa maaliif nu qaba yoo hin qulqullaa'in yoo balleessa keenya saniif hin gaabbin homaa bu'aa nuuf hin qabu garuu ijoolleen warri keessan kaleessa akkana keessa turaa turtan ijoollee hedduutu jira shamarran warri keessan mana amantaa yoo deemtan kan isin dhoogu mana amantaa kan deemne kan isin taasisu hedduun keessantu jira maaliif warroonni kunillee manni amantaa badaadha jedhaniiti miti waan barumsa hin qabneef bu'aa mana amantaa waan hin beekneef Waaqayyo maal akka ta'e waan hin beekneef manni amantii maal akka ta'e waan hin beekneef isin kaleessa irraa isin dhoogan ishi har'a isin dhuftanii biyya alaatitti dhuftanii raawwatanii barachaatu jirtan. Miidiyaawwan hordofaatu jirtan yuutuubii wallaalatu jirtan yaaddanii jirtanii haadha kee akka itti dukkana san keessa naa baase jettanii yaaddanii jirtanii namni tokkoyyuu hin jiru dursinee garuu ofii keenyaa eega baranne qulqullaa'us baannu gara fuulduraa hin qulqulloofna boru hin qulqulloofna iftaan hin qulqulloofna jennee eega yaadne haadha keenya saniif yaaduu qabna abbaa keenya saniif yaaduu qabna obboleeyyan hawaasa naannoo keessa jira saniif yaaduu qabna ofuma keenya asitti maqaa keenya guddisuudhaaf warroota asii ittisuun qabnu waan ganzaba qabnu ganzabni yeroo ammaa homaa siniin godhu jiran qarshiin homaa siniin godhu qarshiin badiidha isin balleessa karaarra sin dabsa Waaqayyoodha wal isin lolchisa ganzabni homaa siniin godhu innaa sila kana ta'eefuyyuu warroonni maatiin keessan rakkoo adda addaa keessa jiran maatiin keessa waaqa tolfamaadhaaf attaallalamaatu jiran hedduun keessantu jira waan ta'eef barsiistota gaafadhaa warroonni waaqa sodaatan warroonni Waaqayyoo waan gatii malee nu kenne gatii malee deemne kennina warri jedhan hedduutu jira waan ta'eef deemanii isin barsiisuu hin danda'an deemanii nu barsiisuu hin danda'an warri hafuura Waaqayyoo irra bule warroonni waaqa sodaatan warroonni waaqaaf bitaman kan waaqaaf hin bitamne sammuun isaa zalaalami isaa akkuma attaallalamee jiraata waan ta'eef kan Waaqayyo sodaatan hedduutu jira Waaqayyoon isaan sannuuf haa baay'isu innaa warri keessan sun dukkana kana keessa akka ba'aniif barsiistota bakka jirtaniin barsiistota kadhadhaa warri biyya keessallee jiraatanii sagalee kana dhageessan barsiistota naannoo keessan jiran hawaasa naannoo akka barsiisan gara biraattis deemanii akka barsiisan ka'aa wal kakaasa jiran dukkana keessa jira muluun keenya yoo waaqa irraa fagaannee jira mana amantiitti irraa fagaannee jira garuu akka mana amantiitti dhiyaatu kan nu taasisu warroota hafuurri Waaqayyoo irra bulee abbootii keenya warroota tajaajiltoota seeraan tajaajilaatu jiran wangeela Waaqayyoo dubbachaatu jiran wangeela Waaqayyoo lallabaatu jiran isaanidha kanaafuu ani yaada kiyya kanuma irrattan gabaabsaa sanbeetoo hadiraa sagaleen kun bakka hundaayyuu akka naa qaqqabu naaf taasisi galatoomaa isinan jaaladha jiraadha.